Tolegan kabanyamtoota ordoftoota qadaadii miidiyaam deebi'eetiin jira an eebboon keessanim qadaadii show kutaa kan biraadhaan walitti dachaanii jirram. Qadaadii show keenya har'aas dhimma East African Community yookiis ammoo hawaasa baha Afrikaa yeroo dhiyootti biyyi keenya Itiyoophiyaan miseensa itti taati jedhamee eegamaa jirum maal irratti hojjetam akkuma kanallee waa'ee isaa immoo maal beenna kan jedhu isin biraan geenyam haga xumura qophii keenyaatti nuuf turaa kan isiniin jedhu an eebboodham. Egaan qadaadii miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinam. Hiriyoonni keessanillee akka dhaggeeffataniif share godhaafim. Itiyoophiyaan yeroo dhiyootti miseensa kan itti ta'uuf jirtu EAC'n maalodham. Itiyoophiyaan yeroo dhiyootti miseensa hawaasa Afrikaa baham sagalaffaa ta'uudhaaf jedhamtee jirti. Kun ammoo erga Soomaaliyaan gurmaa'insa biyyoota kanaatti makamteen ji'oota muraasaan booda. Kana kan beeksisan ministeera Cabinet Secretary EAC Penina Melonza yoo ta'u miidiyaan Keeniyaa KBC'n gabaasuusaatu yaadatama. Itiyoophiyaan akka miseensaatti simachuun alattiin biyyoonni miseensa EAC ta'an dhuma bara kanarratti imaammataawwan murteessoo ta'an wal qixxeessuuf akkaataa EAC Monetary Union Protocol kaa'een dhaabbileen qaxanaa kana keessatti maallaqa yookiin asammam kaawunsii tokko fayyadamuurra geessisuudhaaf barbaachisanis akka jiraatu taasisa. Dhaabbanni hawaasa baha Afrikaa East African Community jedhamu kunis erga hundaa'een waggoota 30 ol kan lakkoofsise yoo ta'u miseensummaan biyyoota dabalataa simachuu irratti argama. Eenyuma kanas biyyi ollaa Itiyoophiyaa Soomaaliyaan miseensa hawaasa kanaa ta'uunsee dhaga'amee jira. Biyyoota baha Afrikaa keessaas baay'ina uummata hedduu kan qabdu Itiyoophiyaanis miseensa hawaasa baha Afrikaa akka taatutu dhaga'amutti hin jira. Jabuutiis yeroon booda miseensa ta'uushee waan hin oolledhas jechuu irratti argamu. Hawaasni baha Afrikaa EAC biyyoota miseensa ta'an gidduutti sochiin bilisaa fi walitti dhufeenyi akka cimu kan godhudha. Soomaaliyaa biyyi hidhattoonni Al-Shabaab keessa socho'anii fi ulaa galaanaa dheeraa ta'e qabduun dinagdee ishee cimsachuudhaaf miseensa hawaasa kanaa taateetiin argamti. Hawaasni kun jalqabam biyyoota sadiin kan bu'uureeffame yoo ta'u Keeniyaa, Yugaandaa fi Taanzaaniyaadhaanitu bara 1999tti kan hundeeffame yoo ta'u yeroo ammaatti ammoo biyyoota walumatti baay'inaan uummata miiliyoona 300 ol qaban miseensa ta'aniitiin jiru. Teessoo muummee hawaasa baha Afrikaa kanas Taanzaaniyaa magaalaa Arushaa yoo ta'u yeroo ammaatti biyyoonni 8 hammateetiin jira. Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa, Democratic Congo, Sudaan Kibbaa, Soomaaliyaa dabalateen biyyoota akka Burundii faatu keessa jira. Hawaasa baha Afrikaatiin alattis biyyoota baha Afrikaa hedduu miseensummaan kan hammate dhaabbanni IGADis ni jira. IGADii fi hawaasa baha Afrikaa maaltu akka wal fakkeessum garaagarummaan isaanii maal akka ta'es qadaadii miidiyaan har'a kan siniif deebisu ta'am ammayyuu faana turam. Lamaan isaaniitum kaayyoo wal fakkaataa kan qaban yoo ta'u Neezerlaanditti qorataa Afrikaan Orientalii kan ta'an obbo Na'amin Ashannaafi ni ibsu. Dhaabbileen kun lameenuu nageenya lammiilee mirkaneessuu fi misooma cimsuu irratti xiyyeeffatu. Garuu kaayyoon isaanii walaa fakkaatu malee kan isaan irratti xiyyeeffatan waan garagaraa irrattidha. Keessumatti ammoo IGAD akka haaraatti erga hundaa'een booda dhimmoota siyaasaa irratti xiyyeeffachuu irratti argama. Hawaasni baha Afrikaa EAC ammoo walitti hidhamiinsa gabaa fi dinagdee irratti fuulleeffachuudhaan biyyoonni naannichaa fayyadamoo akka ta'an gochuu irratti hojjeta. EAC'n dinagdee irratti xiyyeeffachuudhaan hawaasicha walitti fiduu fi fayyadamummaa waloo cimsuudhaan taarifa fooyyessuu gumrukoowwanii waloo hundeessuudhaan hawaasa dinagdee wal fakkaataa ijaaruu irratti kan xiyyeeffate ta'uu obbo Na'amin addeessanii jiru. Faallaa isaatiin ammoo IGAD kan irratti xiyyeeffatuu barbaadu nageenyii fi tasgabbiin naannoo baha Afrikaa akka mirkanaa'u gochuudha. Keessumaa ga'een inni Sudaan Kibbaa, Itiyoophiyaadhaa fi Eertiraa keessatti taphatee akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Ammas ammoo waraana Sudaan keessa jiru dhaabsisuudhaaf tattaaffii IGAD gochaatiin jiru akka fakkeenyaatti kaasuun siyaasaaf nageenya irratti xiyyeeffatee
akka hojjetu ibsum obbo Na'amiin. Haa ta'u garuu miseensonni dhaabbilee kana lameeniitum dinagdeen isaanii qonna irratti kan hundaa'e ta'uunsaa biyyoota miseensa ta'an gidduutti wal dorgommii mudachuu jiraachuun malas jedhamee jira. Haala amma jiruunis biyyoonni miseensa EAC ta'aniin miseensa IGAD ta'an akkuma jiran miseensa EAC ta'aniitiin ammoo kan IGAD hin ta'inis nama jiru. Biyyoonni akka Keeniyaan, Ruwaandaa, Somaaliyaa fi Sudaan Kibbaa miseensa lameeniiti. Gama biraadhaan ammoo miseensa IGAD kan ta'an biyyoonni akka Itoophiyaa fi Jibuutiin hawaasa baha Afrikaa EAC'tti hin makamin jiru. Somaaliyaan miseensa haaraa EAC'ti. Sababa Al-Shabaab Somaaliyaa keessa socho'uuf biyyattiin biyyoota naannoo baha Afrikaa jiraniif yaaddoo nageenyaati. Somaaliyaan gaafa miseensa taatum namoonni bilisaan akka socho'an carraa argatti. Lammiileen Somaaliyaa yaaddoo malee biyyoota kana seenuu danda'u. Shororkeessitoonni biyya biraa seenaniin haleellaa banuu danda'u kan jedhus sodaatu ture. Kunis Somaaliyaan akka EAC'tti hin makamneef danqaa guddaa baroota dheeraaf akka itti ta'ee ture obbo Na'amiin addeessanii jiru. Loltoonni nagaa kabachiisaa Somaaliyaa jiran hedduun isaanii biyyoota miseensa IGADiif EAC irraa dhufanidha. Yaaddoo nageenyaa jiru ilaalchiseetiin deeggarsa keessan na barbaachisa kan jettu Somaaliyaan yaaddoo jirus waliin taanee balleessina. Yaaddoon Al-Shabaab uumuun kan Somaaliyaa qofa osoo hin taane kan hunda keenyaati kan jettu Somaaliyaan sababbaawwan kanneen dhiyeessuudhaan EAC'tti miseensa ta'uu carraa argattee jirti. Somaaliyaan qabeenya faayidaa irra hin oolle ulaa galaanaa Afrikaa keessaa dheeraa ta'e ni qabdi. Qarqara galaanaa kanattis walitti dhufeenyi dinagdee ijaaramuu danda'a. Kun ammoo bu'aa dinagdee guddaa argamsiisa. Akkasumas Somaaliyaan qabeenya qurxummii guddaa qabdi. Oomisha muuziitiin illee ni beekamti. Carraa kanatti fayyadamtees qabeenya isheerraa fayyadamuu ni dandeessi. Somaaliyaan biyyoota naannichaaf oomisha qurxummii guddaa ta'e dhiyeessuu ni dandeessi. Kun ammoo biyyoota naannichaatiif gabaa kan uumu yoo ta'u kaaniif fayyadamummaa kan uumudha jedhu obbo Na'amiin. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed biyyi isaanii miseensa EAC ta'uun guddina Somaaliyaaf abdii guddaa kan fidu akka ta'e dubbatanii turani. Itoophiyaa fi hawaasni baha Afrikaa maal fakkaata kan jedhu ammoo akka gadiitti qaacceessinee jirra. Itoophiyaan miseensa hawaasa baha Afrikaa akka taatuuf irra deddeebiin waamichi dhiyaachaa fi turuun ni dhaga'ama. Itoophiyaan garee kanatti yoo makamte fayyadamtuu akka taatu amanu obbo Na'amiin gama isaaniitiin. Itoophiyaan EAC'tti yoo makamtu baay'inni biyyoota miseensa hawaasichaa gara miliyoona 500tti ol ni guddata. Hawaasichi uummata hanga kana bakka bu'a jechuun cimina isaa guddisuun walitti hidhamiinsa jiru jabeessa akka deemutu dubbatama. Itoophiyaan ammoo miseensa EAC ta'uun faayidaan uummata isheef qofa osoo hin taane hawaasichaafuu cimina guddaa ni taati. Na'amiin akka jedhanitti Itoophiyaan miseensa yoo taate EAC'n miseensummaa isaa gara biyyoota 9tti guddisa waan ta'eef biyyoonni kun uummata miliyoona hanga kana bakka bu'anii dubbatu jechuun carraan dhiibbaa uumuu isaaniillee bal'ataa akka deemu dubbatani. Dhiyeenya kanatti ammoo Itoophiyaan ulaa galaanaa akka ishee barbaachisu ifa gootee jirti. Miseensa EAC taatee yoo fudhatamte carraan filannoo ulaa galaanaa argachuu ishee bal'aa akka ta'es kaasu. Akka fakkeenyaatti Somaaliyaan miseensa hawaasichaati. Itoophiyaan buufata Somaaliyaa fayyadamaa hin jirtu. Itoophiyaan hawaasa baha Afrikaatti yoo makamte walitti dhufeenya dippiloomaasii jiruun osoo hin taane yaada fayyadamummaa waloo waan of keessaa qabuuf Itoophiyaan ulaa galaanaa yookaan buufata doonii dabalataaf filannoodhaan ni argatti jechuudhaan ibsa isaanii kennanii jiru. Dabaluudhaanis Itoophiyaan miseensa EAC yoo taate osoo walitti bu'iinsi hin jiraatin karaa nagaatiin ulaa galaanaa dabalataa argachuu danda'u qofa osoo hin taane lammiilee biyyattiitiifis salphaatti carraan hojii akka argamu ibsu. Hawaasa baha Afrikaatti makamuun Itoophiyaaf carraawwan dabalataa akkuma fidum yaaddoowwan dabalataa fidee dhufus ni qaba jechuun akka itti aanutti dubbatani. Keeniyaan akkuma Itoophiyaa dinagdee qonna irratti hundaa'e qabdi. Biyyoonni lachuu loongaan faayiddoo fi oomisha bunaa ni qabu.
kun biyyoota lameen gidduutti wal dorgommii gabaa cimaa uumuutii mala. Yaaddoon biraa daddabarsa nama karaa seeraan alaa taasifamudha. Itoophiyaan miseensa hawaasa kanaa yoo taatu lammiileen biyyattii salphumatti biyyoota baha Afrikaa keessa socho'uu waan danda'aniif daddabarsi seeraan alaa dabaluun mala. Yaaddoo kana hambisuudhaafis kan danda'amu Itoophiyaan biyyoota kana waliin ta'uudhaan tasgabbii dinagdee fi gabaa waliin ta'uun hundeessitu akkasumas lammiilee isheetiifis carraa hojii banuudhaan daddabarsa seeraan alaa hambisuuf ammoo waliin hojjechuu kan jedhu akka furmaataatti dhiyeessuu dandeessi jechuun yaaddoo jiruuf furmaata kan jedhan kaa'u obbo Nu'aamin maarreenutis qophii keenya dhaabbaticha irratti qindeeffanneetiin isin biraan gahaa turre kanuma irratti raawwannam. Qophiilee qadaaddiishoo kan biraan haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Qophicha qopheessuudhaan kan isin biraan ga'an eebbisaa Takkaalinyiiti.